Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti adabbiin du'aa itti murtaa'ee mana hidhaa Naajiraanitti argaman adabbiin isaanii ayyaana Arafaa baranaa dura akka raawwatamu itti himamuu maatiin isaanii BBC'tti himan. Mana hidhaa Naajiraan jedhamu kanatti lammiileen Itoophiyaa hanga ammaatti adabbiin du'aatti darbe kan adabbiin du'aa irratti raawwatame wajjineen walumaa galatti 47 ta'u. Maatiin namoota kanneenii ammallee mootummaan gidduu seenee akka baraaru iyyataa jiru. Obboleessi isaa Khalid Mohammad Biroo jedhamu lammiilee Itoophiyaa ajjeefamuudhaaf guyyaa eeggataa jiran keessaa tokko ta'uu kan BBC'tti himee mul'ataan yeroo darbe obboleessa koo dabalatee namoota 3 ajjeesuudhaaf fuudhanii deemanii turanii jedhan. Hamzaa Hussein Tuwaasofsiise akeekachiisa. Qabiyyeen odeessa kanaa miira keessan jeequu mala. Ijoollee murtii du'aa qabsiisan isaan nama 43 irraa nama 6 ajjeesanii jiran. Isaan nama 36 jechuudha. Nama 36 san keessaa tokko obboleessa kiyya Khalid Mohammad Biroo jedhama. Akkasitti anillee eegaan achii dhufee isaan biraa baadii takkaatoo eegeetii jira ammaa sana. Eegaa waraqaa ati fuuleetii waajjira ambaasaadara waliigala Itoophiyaatii fi waajjira ministeera jaalaa Itoophiyaatii fi waajjira pirezidaantii Itoophiyaa waliin ta'uudhaan waraqaa gara Saawud Arabiyaatti illee barreessanii turanii achirraa deebisaan isaanii hajuu Saawud Arabiyaan deebisaa isaanii waraqaa achirraa deebisee keenya murteedhaa hajuu deebisanii ministeera jaalaa Itoophiyaatii fi waajjira pirezidaantii fi ambaasaadara waliigalaa ni rifatan jedheetii waraqaa dhoosee deebii achirraa nu deebise kanaa jedhe achi booda gara waajjira ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmeditti dheenyee akkasitti waraqaa komifuudha waliigala biyyaalessa Itoophiyaa waajjira muummee ministeeraatti dheenyee achirraa waraqaa barreessanii turanii waraqaa barreessan san keessatti dhiyoo sana nama 3 waraqaa waajjirri bulchiinsa mana hidhaa kan godina Naajiraan nama 3 galgala dhufanii maqaan isaanii Khaliifaa Abdallaa Umarii fi Abduruu nama jaamu boruu Sinqallaa jechuudhaan eega maqaa isaanii fidanii boruu du'aayii godhataa boruu Sinqallaa jaanii deeman boruu taasan nuti guyyaa san waajjira muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Biroosaa jirraa jechuudha. Akkasii waraqaan kan ammaa sana ergamtee jedhu komifuudhaan hawaasa komifuudhaan waliigala biyyaalessa Itoophiyaa waajjira muummee ministeeraa kan ergamtee jedhe akkasitti eega ijoollee san gabbaasanii mataa irraa haatanii booda daawwannaa pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp dhufee fi waraqaan asii yoo muummee ministeera Itoophiyaa gara Saawud Arabiyaa deemtee akka ta'uun walla fakkaata ture eega ijoollee san gabbaasanii mataa irraa fuudhuudhaaf deeman deebi'aa jaaniin jechuudha. Achi booda ijoolleen muddama keessa jirtu. Gari mirga namaatiif farmuumaa irraa isoochitti illee iyyannee turre jechuudha. Hangammaatti furmaanni tokko kan dhufeen jiru ijoolleen sanii eedafaa obbaan nu bilbilan yoo iida Arafaa sana duratti waraqaan achirraa dhufte jaalala obbaan nama saahiba kiyyaa gaafatamaa bulchiinsa mana hidhaa godinaa jiran san nama saahiba kiyyaa tokko jira. Ichitiidhatti gaafatu namoota warra murtii qalmaa qaban san keessaa namoonni 47 nama Itoophiyaa. San iida Arafaa sana duratti waraqaan isaan san akka qalamtan isaan san guutuun akka qalamu jechuun waraqaan barreeffamtee turtee naan jee gubbarraa kannamtee turtee jee akkasitti amma yoo ijoollee namoo deebisaa ijoolleedhaa yookaan ijoolleen bilbiltee ijoollee jireenya warra murtii qalmaa san gaafatu yoo iida Arafaa sana duratti nu qoluu baatan furmaanni keenya sarii hadhuu danda'a hajuu ta'e jechuudha. Akkasitti waajjirri muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad illee waan dhiyootara deemnee isallee harkachuu dandeenye komifuudhaa waajjira ministeeraa kan jiru san maqaa wal arganne achirraa dubbiin guyyaa ijoollee san sadeen baasanii kan deeman akka waan gartee ijoollee san daawwannaa Mr. Trump gara Saawud Arabiyaa dhufee Abiyyi Ahmad waraqaan erguu tokko taatee fi akka waan wal keessaa quba qabanii jechuu fakkaatee ijoollee gabbaasanii kan deeman har'a qalmitiin jirtu galaa jaanii jechuudha eega mataa hundarraa haadanii warra keessatti bilbiladhaa dhaammadhaa jaaniin booda jechuudha. Ergasii hoo maal jedhaman ijoolleen sun? Ergasii wanti jaanillee ni jirtu. Eegasuma booda torbee takka dura lama qalanii turan. Tokko mucaa Obsaa Jaamuu qalanii turanii maqaan isaa tokko ammas mucaa Mahammad Jindii Gadaa Jaamuu qalanii turanii jechuudha. Osuma iyyanni ministeera Hajaa Alaatii fi ministeera Hajaa Itoophiyaa Gideon Timootewosii fi pirezidaantii Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee fi gara ambaasaadara waliigala Sanaayifaa keessatti iyyanni san deemaa ture. Eeguma iyyanni san deemee waraqaa isaanii illee erganii waraqaan ammoo isaan gara waajjira muummee ministeeraa osoo ta'in kubbuma isaaniitiin erganii kanaan deebisaan mootummaa suudirraa gara isaanii dhufe murtii teenyaan tarkaanfii irra fudhannaa hajuu mootummaan suudii achirraa waraqaa isaaniif barreessa waajjira pirezidaantiidhaatiin barreessee akkasitti siraayi fakee isaanaa waraqaa inni rifatan jennee dhoosnee dhufe deebiin Suudarabiyaan nu deebise kana hajuu achirraa nu barsiise. Dippiloomatii olaanaan Ameerikaa ibsi waa'ee Itoophiyaa baasan falmisiisaa ta'e
Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon Itoophiyaadhaan baga guyyaa walabummaa geessan jechuun amaniiru. Boodarra garuu ibsi kun haqamuu BBC'n hubateera. Darajee Gonfaa gabaasa qaba. Ibsi Maarko Ruubiyoo kun jala bultii caamsaa 20 irratti guyyaa kaleessaa marsariitii ministeera dhimma alaa Ameerikaa irratti maxxanfamee ture. Ibsi ministeerichaa kun akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 19 bara 2017 guyyaa biyyaalessaa Itoophiyaa yaada jedhu qaba. Ministeerri dhimma alaa ibsa kenneeni maqaa Ameerikaatiin waggaa 34ffaa walabummaa keessaniif baga nagaan geessan jedhan. Haa ta'u malee ibsi kun roobii caamsaa 20 gara waareetti marsariitii ministeerichaa irraa haqameera. BBC'n dhimma kanarratti ibsa dabalataa argachuudhaaf embaasii Ameerikaa Finfinneetti argamu dubbisuudhaaf yaalii godhus ammatti deebii hin arganne. Itoophiyaa keessatti silaa akka durii taanan har'a caamsaan 20 ni kabajama ture. Guyyaan kun guyyaa bulchiinsi mootummaa Dargii mo'ameedha. Bara bulchiinsa Addawaawii haala ho'aan kabajamaa ture. Guyyaan kun guyyaa mootummaan Dargii kuffifame waan ta'eef guyyaa injifannoo jedhamees kabajamaa tureera. Guyyaa sadarkaa mootummaatti kabajamaa ture kanaaf hojii fi barnoonnis ni cufamaa ture. Dhufaatii ministeera muummee Abiyyi booda waggoota muraasa fi kabajamuu itti fufee kan ture ta'us hedduu qabbanaa'aa ture. Bara kana ammoo hojii fi barnoonnis cufaa hin turre. Dhaabbileen akka biiroo barnootaa Finfinnee barnoonnii fi hojiin cufaa akka hin taane beeksisa baasaniiru. Guyyaa ayyaanotaa labsuudhaaf seera bara darbe haaromee keessa caamsaan 20 hin jiru. Haa ta'u malee aangawoonni TPLF kan bara bulchiinsa Addawaayii keessa olaantummaa qabataa turan kabajataniiru. Ibsa aangawa Ameerikaa kanarratti ammatti gama mootummaa Itoophiyaatiin wanti jedhame hin jiru. Ibsa caamsaa 20 guyyaa walabummaa jechuudhaan waamuun isaa waan hin baratamnedha. Ministeerri dhimma alaa US Eertiraan torbee darbee dilbata guyyaa isheen guyyaa walabummaa ishee waayita kabajuu ibsa hawwii gaarii wal fakkaatu baasuun isaa kan yaadatamudha. Naannoo ani bulchaa jiru keessatti malaammaltummaan hin jiru jedhan pirezidantiin naannoo Somaalee obbo Mustafaa Mohaammed. Turtii addatti BBC wajjiniin taasisaniin boqonnaan sammuu akka itti dhaga'amaa jiruu fi gara federaalaatti ol ba'uudhaan tajaajiluudhaaf akka fedhanis dubbataniiru. Waggoota 7 dura ministeerri muummee Abiy Ahmed aangootti ol ba'uu hordofee kan gara aangootti dhufan obbo Mustafaan hojjetaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii turan. Keeniyaa keessa taa'anii bulchiinsa pirezidantii duraanii naannichaa Abdii illee mormaa turan. Aangawaan kun ministeera muummee Abiy Ahmed aangoo naannolee keessa nama gidduun seenne nama bilisummaa hojii kennanidha jechuudhaanis leellisaniiru. Bulchiinsa Abdii illee wajjiniin yeroo wal bira qabdan jijjiirama fideera jettumoo wanti yaade naaf hin milkoofne jettanii yaaddu jechuudhaanis gaafanneerra. በፖለቲካ አመራር ከመጣ በኋላ ድሮ ውጪ ሆነ ገረ ሆገንሳ ሲያሳት erga dhuftee booda dura alatee seeroo qeeqxu wantoonni wal xaxaasitti mul'anne gaafa keessa seentu caalaatti hubattu. Haalan qeeqaa ture irraa garuu wanti adda ta'e hin jiru. Sababa mirgaa suukaneessaa fi hidda jabeeffatetu adeemaa ture. Namni sababa yaada isaaf ajjeefama. Owwaalchi jumlaas ture. Isa dhaabsisuun kiyya boqonnaa sammuu naaf kenna. Allah na gargaaree gara dur turetti akka hin seenne waan gooneef qalbiin koo guddaa gammada. Milkaa'ina guddaa fi boqonnaa sammuu olaanaatu natti dhaga'ama. Amma fakkeenyaaf bara bulchiinsa Abdiilee sarbama mirga namoomaatu ture. Amma kun hin jiru. Yeroos rakkoo nageenyaatu ture. Amma naannicha keessa nagaatu jira. Gama misoomaan erga federaalizimiin waggoota 30 dura hundaa'ee waan hojjetame kan walgitu hojjenneerra. Kunis fayyaa, barnoota, bishaanii fi kaaniin jechuudha. Malaammaltummaan garuu ammallee sadarkaa olaanaarra jira. Maali deebiin keessan? የሚመራው አስተዳደር በሶማሌ ክልል malaammaltummaan hin jiru. Naannichi waggoota 30 dura erga hundaa'ee bulchiinsa ni gaggeessaa jiru. Bulchiinsa malaammaltummaarraa bilisa ta'edha jedhee namana. Sababiin isaa misoomni hojii uumuun osoo maallaqi nyaatamuu hin hojjetamu. Waan akkaan hidda fageeffate ta'uudhaa baatus bakka hundayyuu malaammaltummaan jiraachuu mala. Eenyu waliin dorgomeetu naannoo Somaalee keessa malaammaltummaan jira kan jedhame. Bulchiinsa ana dura ture walii yoo ilaalame bulchiinsi duraanii sirna namni keessatti hin daldalle caalbaasiin keessan turre bajetii naannichaa 15% qofa naannicharraa ta'etu ture. Isaa fi mootummaa federaalaarraa argama. Amma garuu naannichi 45% galiidhaan of danda'eera. በፌደራል ድጋፍ ድጎማ እንቀሳቀስበት ሁኔታ ነበረ። ዛሬ ያለው ሁኔታ ገቢ ክልሉ 45% ራሱን ይሸፍናል። Yeroo dheeraadhaaf uummanni Somaalee siyaasa Itoophiyaa keessatti akka damee yookiin immoo birkii malee akka jirmaatti ni ilaalamu ture. Erga isin dhuftanii sadarkaa federaalaatti bakka isaaf malu argateera. Gama kanaan maal dalagdan? እኔ ከመጣሁ በኋላ የሶማሌ ህዝብ ድሮ የነበሩ ስሜቶች እየተቀረፉ erga ani dhufee miirri dur ture sirrataa uummanni Somaalee lammii Itoophiyaa ta'uu isaatti amanaa
maqaaf osoo hin taane biyyarraa fayyadamaa jira. Misoomni, nagaan, abbaan biyyummaan kiyya mirkanaa'aa jira amantaa jedhu horateera. Kanaaf wal danda'uun amantii fi sabaa naannicha keessa jiru ifatti mul'isa. Miirri fottoo quturee hafeera jechuu dandeessa. Dur qarqara teenyee isa mufannu dhiifne gidduunis keenya miira jedhutti jijjirameera. Bakka bu'umsa federaalaa kana cimsummoo arganneerra. Itti gaafatamaan dhaaba biyyattii bulchuu fi hoogganaan itti aanaan paartichaa naannoo Somaaleerraati. Ministeerri Faayinaansis akkasuma. Dur akka paartii michuutu ilaalamna. Amma miseensota 23 koree giddu galeessaa dhaaba biyya bulchaa jiru keessaa qabna. Hojii raawwachiiftuu 4 dabalatee jechuudha. Kun hirmaannaan keenya sagaleen keenya ifatti guddachuusaa kan mul'isudha. Kunis ta'uu hirmaannaan gaadha hin jedhamu. Damee nageenyaa irratti hirmaannaan keenya xiqqaadha. Caasaa federaalaa keessattis hirmaannaan keenya xiqqaadha. Bulchiinsi ana dura tures jaalala biyyaa leellisa. Garuu bakka bilisummaan hin jirretti namni osoo sodaatu dhugaa ta'uu soba akkamiin barta? ሰው በሚፈራበት ሁኔታ ነጻነት በሌለበት ሁኔታ የልቡ ይሁን አይሁን በምን ታውቃለህ? Isin gara federaalaa akka dhuftan kanneen gaafatan jiru. Gaaffii isiniif dhiyaate beekaa fedha akkasii yoo qabdu. ወደዚህ ኃላፊነት እንዲመጣ ያው የአገሪቱ አመራር ነው የወሰነው። Ani gara hooggansaatti akkan dhufu qooda olaanaa kan qaban ministeera muummee Abiy Ahmedidha. Haala amma jiruun ani miseensa paartiiti. Ani naannootti haaramadamuu federaalatti haaramadamuu jedhu. Inni ijoo hojiitti ramadametti dirqama natti kenname hojiirra oolchuun jijjiirama fiduudha. Gama kana paartii fi uummatatu godha malee ana miti. Gara federaalaa kan dhufu gaaffiin ammatti naaf dhiyaate hin jiru. Gara federaalaa deemuuf garuu fedhiin qabu. Wayittuu umurii kiyya guutuu pirezidaantii naannoo Somalee ta'ee ittiin fufu. የቀረበልኝ አስተያየት የለም እስካሁን በፌደራል አካባቢ እንዲመጣ የቀረበልኝ አስተያየት የለም አለኝ የእድሜ ልኬን ሶማሌ ክልል ሆኜ አልቀጥልም መቼም Turtii pirezidantiin naannoo Somaalee obbo Mustafa Muhammad addatti BBC wajjiniin taasisan dhageenye.